Isheen illee hin dhukkubsatti jedhanii walii wajjin mana kana keessa jiraatu. Gaggabdoo qabdi jedhanii. So qaamni ishee hundi isaa guggubatee jira. Dhugaa Rabbiyaan miira waan itti naasa'u hin qabu. Mana yaalaa deemtee? Mana yaalaa deemtee sin jedha. Shan ture ilmoo waggaa torbaa qaba. Sagalee kee ol kaas. Ilmoo mata torbaa qaba yaalaa gahee Ilmoo qabdaa? mata torbaa. Kana mata torbaa moo? Hin baratti? Barattee biyyatti barattee indaatti biyya birallee baay'ee waggaa jaana dhufuuf ammallee moodee mana yaalaa ta'ee gahee jiru. Sagalee kee ol kaasisee. Ammallee asiin jiru mana yaalaatti guddaa baay'ee ji'a sadii gahaa. Walii wajjin mana kana keessa jiraatti. Anaaf isaan walumaan turan. Harka maal taateeti? Harki maalti? Harka maal taatee sin jedha. Kiyyaawwan nan ta'e ibidda eeletitti daa'imaa waa godha jedhee fo'achisoo hin beekne haganatti qabatu hin beekne oduu namni mana jiraatu baatee narraa dhaamsu. Dandeenye ammaan immoo alhamdulillah waan jedhu amma gara kalii kanaatiif gara harkaa kanan na miidhame alhamdulillah garuu haga tokko harka bitaatiin nama godhadhaa waan jedhu iddatti gubadhe. Harki kan keessi hojjeta? Sirriitti ol naan deemu garittuu alhamdulillah waan jedhu amma gamana bahe kana jiidha qaba diqqoo kalii irra na miidhame mararraa. Hayyee. Alaamoo xabalaa sin jirti. Mana yaalaa dhaqee warri yaalaa moo xabala dhaqii gaggabdoon kun badaa naan jedhani ani immoo dhaqee mana yaalaa ji'a 5 turee dhufe. Dawaa gaggabduu tokko nama qabu ture eenyu akka maal ture isa? Gaggabduun dawaan qabu ni qaba noo maal akka ta'e hin beeku malee wanta tokko. Dawaan qabu. Mana kana keessa si'i mucaa keessan Sumayyaa fi Sumayyaa isi bakka. Okay, walii wajjin jiraatu mana kana keessa. Ji'aatti meeqa kaffalti? Torba kafa. Noo hin qabu. Birrii 700. Ayyee maskootii hin qabu, shinti beetii hin qabu, kushinaa hin qabu, mabraatii hin qabu. Maal goo? Manni keessan kun ifaa hin qabu? Hin qabu. Ifaan qabu gana addisiitti yaane amma itti qaxxalatuuf yoo duraa mallaqa harkaa dhabee moo amma immoo gamada bitee jira itti qaxxalachuuf. Ganda kana keessa manni biraa kiraan jiru? Kiraan hin dhabamu garuu 1,100 maali jedhani sana numnatii yaaf seenuu dadhabee itti dhiise malee yoo duraa kirama keessaa bahe narratti diigamee kanatti gadi bayya. Hayyee tole nuti ummaa qarqaaruuf ture. Ummaa irratti musi argine isin lameen immoo ati habootii miti? Aboodha. Aboodha moo Adaadha obboleettii jechuudha. obboleettii hayyee isin lameen obboleeyyanii isin qarqaaraa biqiltuu akka isin qarqaara waliin galtanii mana tokko galtan waliin. Amma tokko galla. Tole hayyee. No, adam live irra hin jira shi. Zara. Okay, amma dura akkaawuntiitu dursa jechuudha. Amma akkaawuntii ummaan akkaawuntii mattaawaqaan qabdu san baasaa jirraa fi amma Zara maal dhageesse? Maaskita kan hin jiru. Ani mungkin asuma jira kan. Walau isi bira jasa kan. Maal jedhama safarri Batu amisti. Moota amistii jedhama keessa fagoodha dhugaa dubbachuudha. Dhaloonni isaanii Tokko magaalaa dheeraadhaa dhufan. Innaa akkasitti jechuun akkaawuntii baankiin qabanii guyyaa san hanquma qarshii kun 16 waanuma nyaataatiif waan uffataa isaaniif
ta'u qofa guyyaa san qarqaarsisee bu'aan baankii hin qabnee fi ni beektaa anaatu kafala mana kiraa rakkoon hin jiru. Akkam goota gandum asuma bira mana ifaa qabu laalii fi qarshii 500 ja'anii kiraa 500 waan hin dandeenyeef ja'anii miti. Ifaa haa qabu laalme mana kiraa ifaa qabu laalii firaashas waan hundas itti binneeti fi akkasitti achitti akka goolangoonaa sammoo monni Oromoo haa qarqaaru waan akka hojii tokko bannaaf jechuudha waan dandeenye tokko. Ayyee. Tole. Naannoo kana daldalli isaan gaafa dhugaa isaantu beeka naannoo sana waan ta'eef. Boruu baay'ee nagina soqeetti si bilbila. Soqeetti na bilbila. Maaliif seete makkush bakka jiru baay'ee fagoodha. Baay'ee. Baajaajiin illee inni tukeessa. Amma boriitu dallaalatti himneetiyyuu dallaalli nu soqee achi booda dhufee ilaala jechuun mana ifaa qabu mana kanarraa fooyyee ta'ee ilaallee kireeffannaaf rakkoon qaba. Ani amma dhumaatti si wajjin jira makkush. Bakka kanuma mana bareedaa haa ta'u ifaa qabaatu akkas hanqa isaan jaaniif jechuudha rakkoon hin jiru. Natti himi sammuu dammoo wanta danda'amu gooneetii fi sammuu dammoo manni Oromoo waan danda'u haa qarqaaruun ni qarqaaru. Abdii ol galchinee lubbuu. Namoonni immoo wanta tokko sponsorii taanaaf jetta yoo jiraattan warri sponsorii taanaaf jetta yoo jiraattan of qabuu dandeessan harumarraa kaastanii jechuudha. Makki. Haa abdii akkam nagaa? Jirra akkam jirtan? Nagaa. Guys waan dandeessan warri qabuu dandeessan of qabaaya rabbiirraa harkattan waan ta'eef jechuudha. Waan rabbiirraa dhabdan hedduu yoo jiraate karaa kanaan immoo rabbiirraa waan hedduu argatu wallaahi laazim. Zara guyyaa dheengatti qarshii meeqa harka kan itti ibsa? Okay, hayyuu taatu. Mayyaa maastikaa gurguruu deemte? Maastikaan hin deemne mana hiriyaa ishee bira jirti jedhan misaa nyaachuu deemte jedhan. Maastikaa akkan gurgursiisne jedheeraan mana barumsaa haa galtu jedheeraan. Mana barumsaa namni ijoollee ilaalamee nama wanti ta'uuf rakkoon hin jiru. Mana barumsaa galtee barattu akkuma ijoollee isaa eeguudha isitti jechuudha. Yaa akkasii. Maal jetture ammarraa kiraayii manaatii fi firaasha bidilibsiidha waan isaan nyaatanii waanuma xeefii kana fa'aa kameetiyyuu haa bitamuu fi ani yaada akkasii qaba. Isin immoo yaada keessan abdii yaalla'uun nagara anta maasraddaasti. Bala. ሰዎቹ ባሉት ቢሄድ አሪፍ ነው። ሁንዱ ይሳኔ ኮሜንትሪ እናገሩ ሁሉ የእነሱን ሀሳብ